Naana namoota malaamaltummaa Oromiyaatti raawwatamu yakkoota ajjechaalee seeraan alaa Oromiyaatti gaggeeffamu guutummaatti kufaatii siyaasaaf dinagdee Oromiyaa mudatu hooggantoota naannoo Oromiyaatiif kaaniin himachuudhaan beekaman keessaa lama irratti yaaliin ajjechaa qindaa'e gaggeeffamuun ibsameera. Namoonni lamaan kunis tokko Hangaasaa Ahmad Ibrahim yoo ta'u kaan obbo Taayyee Danda'aati. Isaan lamaan Hangaasaan miseensa paarlaamaa Itoophiyaa yoo ta'u obbo Taayyee Danda'a miseensa caffee Oromiyaatii fi deetaa ministeera nageenya biyyattii ta'uun ni beekama. Taayyeen erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad yakkamaa waraanaati kan dhiiga namaatiin daldalu jechuudhaan Abiyyi qeeqee booda mootummaadhaan qabame kan hidhame yoo ta'u aangorraas kaafame erga waggaa tokko fidhame waggaa tokko dura hidhaarraa ba'ee ji'oota booda ammas deebi'ee mana hidhaatti darbatamuun ni yaadatama. Hangaasaan immoo haga bara 2023 ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin kallattiidhaan akka inni Facebook liivii seenee hin tamsaasne uggurutti live gubbaatti badii Oromiyaatti dhaqqabu Hangaasaan saaxilaa turuun ni yaadatama. Fakkeenyaaf abbootii gadaa Karrayyuu ajaja pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin ajjeefamu Hacaaluu Hundeessaa qaamota mootummaatiin ajjeefamuu akeeku laayivii feesbuukii gubbaatti akeekanii turan. Gama biraatiin shaneen mootummaan ijaare dhalattoota Amaaraa Oromiyaatti ajjeesuun walitti bu'iinsa sabaa hunda gaggeessaa akka turan Hangaasaa akkasumas immoo obbo Taayyee Danda'aa lamaan isaanii saaxilaa turuun ni yaadatama. Garaagarummaan jara lamaanii Taayyeen barreeffamaan Hangaasaan immoo viidiyoodhaan badiiwwan hooggantoonni naannoo Oromiyaa raawwatan saaxiluun beekamu. Jarri kun hiriyyaa akka ta'anis amanama. Sababa kanaan kan irratti xiyyeeffatame Hangaasaaf Taayyee irratti ammoo yaaliin ajjechaa cimaan gaggeeffameera jedhame. Dhimma kana qorachaa turuu kan ibsan namni siyaasaa obbo Jawaar Mohammad jarri lamaanuu yaaliin ajjechaa irratti gaggeeffameera jedhan. Jawaar ergaa har'a gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin haasawa Hangaasaa Ahmad Ibrahim viidiyoo kanarratti taasise eegaan dhaggeeffadhee bubbuleera jedhan. Garuu dhugummaa isaa reefuu mirkaneeffadhee jedhan. Hangaasaa Ahmad Ibrahim akka isa ajjeesuudhaaf yaalan amma dura feesbuukii gubbaatti laayivii seenuudhaan boo'ee ibsaa turuun ni yaadatama. Hattu nama nyaattu kana akkasin nyaatamu Muhyiddin Abbaa Jahal ilma Jimmaa dhalataa Jimmaa Hangaasaa ajjeesii jaadini jalaatite miliyoona 3 kanninaa jaanini jalaatite lafa Adaama si kanninaa jaanini jalaatite biyya alaa barnoota komaandoo si erginaa jaanini jalaatite. Mucaan kun mucaa qaati dhugaaf dubbachuu jira dhugaaf dalagu jira hangaa wajji dalage amma sadeenaan hammeenya irratti dhagaa akkam godhee mucaa kana ajjeesa jee nama 15 olitti hime waan isaa jaaniin annatti himne silaanatti hime qaaxaan isinitti hime natti himne Hangaasaan dhimma ajjechaa abbootii gadaa Karrayyuu akkuma dubbateen tarkaanfiin akka irratti fudhatamu ajajame kan jedhu Jawaar gurbaan poolisii Muhyiddin jedhamu waardiyyaa isaa ture akka rukutu gaafatanii ni didee jedhe Jawaar. Gurbichi iccitii baas jedhanii waan shakkaniif achumatti ajjeesanii itti aansee ammoo garee ajjeeftuu biraa qopheessuun Adaama mana nama Jaafar jedhamutti Hangaasaa rukutuudhaaf akka bobbaasan adda baafadheeraa jedhan Jawaar. Garuu innaa bakka san dhaqan Hangaasaa ni dhaban kan jedhu Jawaar dubbiin qondaaltota raayyaa ittisa biyyaa ga'ee tarkaanfiin marsaa biraa akka hin fudhatamne godhame Hangaasaanis dirree dhawaatti galfame jedhan. Obbo Jawaar bifuma wal fakkaatuun miseensi caffee Oromiyaa akkasumas ammoo qondaalli nageenya biyyattii obbo Taayyee Danda'aas marsaa 3 ajjechaa jalaa akka miliqe beekuu danda'een jira jedhan. Namoonni ajjechaa san fashaleessan gariin hidhamanii kun immoo hojiirra ari'amaniiru kan jedhu Jawaar diteelii isaa yeroo dhiyootti uummataaf nan dhiyeessaa jedhaniiru. Tarkaanfiin ajjechaa Taayyee Hangaasaa irratti akka fudhatamu ajaja kan dabarsan kallattiidhaan hooggantoota naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaatiif Abbabaa Garasuu akka turanis mirkaneeffadheera jedhan. Osoo dubbannu hojii shororkaa caasaan maafiyaa Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru nu hunda dura itti dammaqanii kan uummataaf saaxilan Hangaasaaf Taayyee ta'uu uummanni dagachuu hin qabu jedhan. Jawaar Mohammad. Oduu biraatiin daballi gatii boba'aa hordofee Keeniyaatti mormiin dhalate. Kanaanis biyyi takkittiin Afrikaa bahaa dimokiraasiidhaan badhaate qormaata jabaa keessummeessaa ooluun himame.
Keeniyaa keessatti daballi gatii boba'aa taasifame hordofee ganama har'aa sadarkaa biyyaalessaatti hiriirri mormiitii fi tajaajila geejjiba uummataa kennuun dhaabuun gaggeeffamaa oole. Kunis magaalota gurguddoo akka Naayiroobii dabalatee imaltoota kumaatamaan lakkaa'aman imala isaanii kan gufachiise yoo ta'u, dhaabbilee daldalaatiif manneen barnootaa irrattis rakkoo guddaa uumeera jedhame. Fincilli har'aa kun kan ka'e abbaa taayitaa to'annoo anniisaaf peetirooleemii yookaan ammoo EPRA dhiyeenya kana fooyya'insa gatii boba'aa irratti taasise hordofeeti. Abbaan taayitaa kun tasgabbii dhabuu baha jiddu galeessaa keessatti caalaatti jabaachaa jiruuf rakkoo ulaa Hormuz irratti dhufe wal qabate dhiyeessiin boba'aa idil addunyaa addaan cituu isaa akka sababaatti eeruudhaan gatii boba'aa dhibbeentaa 20 oliin dabaleera. Akka Reuters gabaasetti Naayiroobii keessatti gatiin beenziilaa litirri tokko gara shilingii Keeniyaa 214tti kan dhiyaate yoo ta'u, naaftaan immoo gara shilingii 243tti ol ka'eera. Biraatiin BBC'n akka gabaasetti konkolaachiftonni gamtaa damee geejjibaatti hidhata qaban sadarkaa biyyaalessaatti hojii dhaabuu jalqabu isaanii kan gabaase yoo ta'u, mormitoonnis goommaa konkolaataa gubuudhaan daandiiwwan magaalaa Naayiroobiitiif magaalota kaanii cufanii oolaniiru. Poolisiin gama isaatiin naannolee adda addaa keessatti gaazii imimaaneessu dhukaasuun tarkaanfii fudhachaa oolee jedhame. Dhaabbachuun tajaajila geejjibaa kun daandiiwwan ce'umsa geejjibaa gurguddoo kan laamsheesse yoo ta'u, imaltoonni hedduun gara bakka hojii isaanii fageenya dheeraa miilaan deemuudhaaf akka dirqaman ibsame. Keeniyaa keessatti dhiyeenya kana qaaleensi jireenyaa, taarifni geejjibaatiif gatiin meeshaalee bu'uuraa haala kanaan dura argamee hin beekneen dabalaa jiraachuu isaatu himame. Mormitoonniif qaamoleen tajaajila geejjibaa kennan daballiin gatii dhiyeenya kana taasifame akka haqamuu fi lammiileen raafama gatii boba'aa idil addunyaa irraa hambisuudhaaf mootummaan harka isaa keessa naqatee dhimma kana akka tasgabbeessu gaafataniiru. Miidiyaaleen naannoo ministeera maallaqaa biyyattii wabeeffachuun akka gabaasanitti fincilli barbaachisaa miti erga jedhanii booda, haa ta'u malee mootummaan furmaata baruudhaaf abbootii qabeenyaa geejjibaa wajjin akka mari'atu dubbataniiru. Ministeerri maallaqaa biyyattii rogeessiif koomeediyaanii beekamaan Keeniyaa Eric Omondi lammiilee Keeniyaa fincila kana irratti hirmaachisaa akka jiraniif namoota fincila kana kakaasan keessaa tokko akka ta'e eerameera. Osoo dubbannu dargaggeessi koomeedii hojjechuudhaan beekamu Eric Omondi kaaniiwwan kumootaan lakkaa'aman daandiiwwan magaalaa Naayiroobiitiif magaalota kaanii keessa uummanni akka lafarra shorroisuuf qabatee bakkoota garaagaraa akka deemu daandii itti agarsiisaa jira jedhame. Jeerkaaniiwwan kun kan qullaa yoo ta'an kunis guutummaa biyyattii keessatti rakkoon boba'aa akka jiru agarsiisuuf jedhame. Na kama mafuta itapunguka bei, next Monday tuna declare total shutdown. Monday to Sunday. Monday to Sunday. Sale kutoa hizo. Kotao. Sale kutoa hizo vitu bro. Osoo jennu ammallee Itoophiyaaf Keeniyaan dhimma boba'aatiin wal qabatee garaagarummaa guddaa qabu. Keeniyaatti yoo xiqqaate ammatti gatiiwwan boba'aa irratti dabalaman shilingii biyyattii shilingii 40 hin caalan. Itoophiyaatti garuu har'a litira takka beenziilaas ta'e akkasumas immoo naaftaa argachuudhaaf qarshii 1,000 ol si barbaadu. Muraatiin Ameerikaatti jettiiwwan waraanaa agarsiisa irra turan lama walitti bu'an. Haaluma kanaan yeroo agarsiisa waraanaa Ameerikaa jettiiwwan lama qilleensa irratti walitti bu'uun booda hojjettoonni xiyyaarichaa 4 paaraashuutiidhaan baraaramanii haala gaariirra jiru jedhame. Jettiiwwan Navy EA-18G Ameerikaa agarsiisa qilleensa irra turan walitti bu'uun hojjettoonni xiyyaara keessaa baafamu dubbi himaan humna galaana Ameerikaa BBC'tti himan. Namoonni miidhamuu irratti hamma yoona wanti barame guddoon hin jiru jedhame. Taateen kun yeroo agarsiisi waraanaa qilleensarraa buufata humna qilleensaa Gunfighter Skies Air Show naannoo Shen Idaho jedhamutti adeemaa turetti dhaga'ame. Yeroo jettiiwwan lameen kun walitti bu'an ibiddi waan dhalateef buufanni qilleensaa guutummaan guututti cufameera. Agarsiisnis haqameera. Dhimmichi qoratamaa jira jedhame. Miseensonni jettiiwwan walitti bu'an keessa turan haala gaariirra jiru jedha. Buufata humna qilleensaa Mountain Air Force Base Gunfighter ibsa miidiyaa hawaasaa irratti baasen keessummoonni obsaaf gaarummaa nutti agarsiistaniif galatoomaa taate kanaaf saffisaan deebii akka kenninu nu gargaartaniitu jedhan. Humni galaana Ameerikaa akka jedhetti jettiiwwan kunneen tokkoon isaanii $67 miliyoona baasu. Dhaabbanni agarsiisa kana qindeessuu irratti hirmaate Kim Skies of Silver kan Idaho jiru namni waraanaa hamma yoonaa miidhame hin jiru jedheera. Kanaan dura yeroo dhumaatiif agarsiisni Gunfighter